sinja ani karaa meeqaanin arkee jira karaa biraatiin nin qeeqa karaa daal gizee waa hojjetanis waan jiru jira kanaaf caluma jennee wal arrabsinu taane sirrii miti wallahi sinja arra manguddoon tuni yoo dhugumatti quuqama qabaatte manguddoon Saudi Arabiyaa yoo imbaasuma udheeyte mucaan kun qaata xumurame TikTok qofaa miti persantii takkallee ta'u gadi bu'uu qaba dhugaan jirtu kana hanqanumaan jiru barbaada kana achi dubbachuun barbaadu yeroo hunda faalluma deemuu nurraa dhiisa nuti abbaasii yookaan deeggarreetii miti yookaan jenneetii miti ni beeyna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum salaam. Dhiifama si caqacaqee maal jedheen ol galee. Waa'ee dhimma mobee laalchisee waa danuutu ka'ee haasa'amaa ture. Akka imbaasiitti akka koominitiittis dubbii kana hamma nama tokko caalaa duukaa bu'in hordofaa jira. Inni hordoftamoo harkaa qabda. Eenyu ati of nu barsiis. An fariidii dheengadasii wajjin dubbadheen ture Asli. Jalqabarraan yoo jalqabne yeroo mucaa sanarra rakkina akkanaa gahu otuu hospitaala mangistii galee jiraateeti dubbiin karaa salphaatiin hin dhuma ture. Jarattiin garuu ala sharrii hojjettu hospitaala mangistii dhiiftee hospitaala giddii geessitee galchite. Galchanii ka'anii rakkina kana achi caaluyyuu silaa irratti dalaganii turanii booddee dubbiin nu qaqqabde amma imbaasii Jiddaa kan jiru iqaamaa kan kootiif kan Abduu Shukur kan nu footokooppii kaasnee geessinee mamalkachaa katabnee geessinee itti galchinee dhimmi kun dhuunfaatti nu laallata jenne maaliifi jarri dhaqanii jalqabanii kaanii dhiisani. Mu'amalaa tokko yookiin immoo malaffii tokko yoo ati sochoofte malee yoo jala deemte malee namni si sochoosu hin jiru. Waan kana ta'eef Abduu Shukuritti dabalee Abduu dubbii mucaa kanaa anuwaaf si ilaallata gara caalu. Waan kana ta'e jennaani Jiddaan kottuuti walii wajjin imbaasii deemnee dhimma mucaa kanaa akka dhuunfaatti akka jarri sochoosu goona jennaan dhufee mamalkachaa katabne iqaamaa kan kuutiif kan isaa irratti barreessintinii goone footokooppii kaafnee telefoona keenya irratti barreessinee qoonsilaan inni waan naan jijjiirameera isa itti aanutu jira isa itti aanutti geessinee kennine jennaan mucaadhuma asii kan qaxarame jechaadha manduuba Nuuree kan jedhamutti nu dabarsee jennaan isa bira jira dhimmi kun. Sanaan booddee bilbilaan itti naman haasa'uu danda'u itti bilbilee asii kaanii dheengadda Shee Najiibiin haalal khayriidha isaan rabbi isaaniif haa ta'u wajjin adeemanii shurxaa baaraa dhaqanii dubbii kana kaasanii haasofsiisanii dubbii kana namichi maal jedhee mucaanii majhuulas ta'ee dhiisee haqa isaa hin argataa. Hospitaala birriin jiru isinii miti kan kafalu. Soostenya wayim ደግሞ ሰርድ ፐርሰናል kantiin jedhamu jira akka seera Suudiitti yaaluun hospitaalaa dirqama. Kafaltii kana kan kabarii godhu Alal Khayriinis jira Suudii xeenaa xibbaqaa ministeeriin kabarii yaadagal. Isinii mucaa farramtanii baaftanii dhimma isaa hamma mangistiin yookiin mahkamaan hakamutti hordofuu hin dandeessan jedhee Engadda Nuureen asii ka'ee Shee Najiibii wajjin dhaqee waraqata barreessee namichi jara lamman kafantiin farramsiisee iftaan isinii bilbilaan dhuftanii mucaa baaftanii kafaltiin gara sanatti darbee haqa mucaa gara mahkamaatiin fudhattanii jedhe. Kanaan jiruuyyi hadha dubbiin kun raawwate. Ala dubbiin kun raawwate jedhu oduun dhagayan. Dhagahee yeroodhuma sana keessa iddoo hojiitii ijoolleen natti manii jennaananii Shee Najiibitti dawwale. Shee Najiib waan akkanaa dhageessaniittu dhagayeera. Nuureetti bilbiltaniittu bilbilaanii naan kaasne jedhan. Bootaa hojiitii bireek taayimii yookiin immoo sa'aatii iraftii sa'aatii misaa sa'aatii lamaan qaba sana keessan imbaasii deemee Nuuree dhaqee argee Nuuree dhageessittaa waan akkana ta'eera jennaan hojiin nu hundinuu ganama ramadamna. Amma halaafinan koo baheera. Hojiin hadha dalagee xumuree adeemu narra jira. Kunuu amma zuuriin sagadame. Asii ka'ee gizeen naqee yeroo baaraa gahu namichi hin baa. Amma Shee Najiibitti dawwaliiti isaanitti dhiyoodha isaan dhaqanii mudiira dheengadda biratti farramne sana biraa bilbilanii natta kennanu
ittiinan dubbadhaa jedhe. Sheena jibitti himee jennaan egaa bicuusii tarii isaanis yoon isaa wajjin dhaqe malee faayidaa buusuutti hin qabu kan jedhan wayii amanteef kanaa fudhatanii duddubbataman. Kamis akkatti beektu jimaataaf xinnaa hojiin hin jiru. Kanaafuu guddaa ganamaa inni hin adeema asii dhibbaa dhibbatti kan jiru kana. Imbaasii waahii mana hidhaa waahii maalii waa danuu taasa'amaa jira. Zabana Mallas Zeenaawii namni 200,000 200,300 400 hidhamee beekaa hin hidhamne. Yeroo ammaa alhamdulillah manni hidhaa duwwaadha. Sii galee. Galee dhume. Rakkinni yeroo uumatu jira. Garuu mallee naa goriitii sodaa zabana Mallas Zeenaawii sanii anuu achi ture guyyaa 3 fa'aatti gallaaba. Ka isaan dura immoo torbeetti sultaa fudhatti hin galaba maal ta'e sitti fakkaate amma asirratti kanan hubachuu irra jiru mootummaa isa biyya keenyaatu hin ta'ini sila rakkina jiru asirratti sitti himuu nan danda'a ture gatii miidiyaa ta'e jennaan akkaataan qabu otuu waan keessaa wal argineeti kallattiidhaan tokko sitti himuu nan danda'a ammana hidhaa dirasii ofii kan kooti ija kootiin naqee aqsum billaahi laziim gennoonni maal naan jette beeyta uffata wusti libsiidhaan mana keessaa qabamnee baane nitsinnaani ji'atti nullee nutti dhuftu sana haffaasaa bir tokkoon isii birii shaniin bitannee waan ittiin kee'annu dhabnee tokko nama 4 walirkaa fudhannee paantiin ciccitee dhumeenna tokkittii kana fayyadamnaa jetti. Tokkoon billaahi laziim. Amma miidiyaa taasoo barbaadeetii biti haasaatu dubbii kaasee sii galaa. Garmamuu beekaratti as deebinaa. Dubbii kaase siin jechuu kan kooti dubbii kaase jennaan intinaa jedhaara wanta kana ofii kan kootiifanii intinii bira galee imimmaan buusee boohee jennaan qallaan libs የህፃናት እንትን አልሚ ምግብ እንዲገባ ተፈቅዶ በዛን ሰዓት አሲ ባፍኔ ሽሜሲ ድረሲ ጌሳ ቱሬ ኡፈታ ፊ ኢጆሌዳ ቀለበ ጀቻደ የሮ ሰነ ኬስ ነሞታ ደሃንቱ ጅሩ achi keessatti waan baay'eedha kan dabarsin akka amma namni asirratti imbaasiin biyya keenyaa kana ta'u jedhu miti. Waanan ija kan kootiin arginsi kanan sitti himaa jiru. Rakkina qaba dhuguma rakkina qaba hanqiin jira dhuguma haqee jira. Even agalgilootiinii fi uummanni jiddaan keessa jiruu fi sarraatinyaan asitti ramadamee jiru fardaaf lafa. Maaliif manduubii amma kan afaan arabaa katabu kan waan akkanaa kana deebi'u nama 2 nama 3tu jira. Dhiifama naa godhiiti akka naannoo Jimmaa keessatti ani hankoo haasaa wal makaadha. Sii galeera. Haasaa jirullee soddaadha afaan fedhe naa ta'u. Soddaa dhageeffadhu. Mana soddaatis arrasuu barbaade durriyyeen dhiifama. Kasiin jedhu waa'ee mubeetti deebina. Waa'ee hidhaa rakkoo miti. Reef haasa'e tokko osuma akkanuma galtii ol seenee namni manguddummaa araboonni nutti dhufanii eega nuti warri makkaa fi naannawa makkaa jiru abu eenyu jettan manguddoo alulkayrii kana fa'aa kingi kamaal fa'aa warri makkaatti dhiyaatan jiranii manguddummaa namichi istiraahaa qabee manguddummaan haqa isaa baasuuf kafaluuf damoota isallee yoo barbaadan achi taa'ee yookaan biyyallee okola erguufiif manguddummaa isin istiraahaa isin qabee atillee akka jiraachuu baattan beeku jarri Abu Najiib fa'aa eenyu fa'aa keessa jiranii kiikaawal fa'aa qabee eegaa Oromoon itti mucatti dhiyaatu jaarsummaa ta'etti miidiyaa kanarraa ijoolleen lollaan dinnee ammuhaamii jiddarraa goonaaf jedhamee deeyanii manguddummaa maa diddan isin eegaa waan kana quba qaban. Manguddummaa hin dinne yeroo awwalaa beektaa wanti hundinuu yeroo awwalaatii fi inni boodaatii fi inni hedduu adda adda yeroo inni awwala dhaqee achi seenu. Namichatti manduumna ofumaa isaatii dhuftee maallaqa hamma ta'e sii kaffallee otuu kan hospitaala kun intarneetii hin lakkaa'in si gaggeessinaa jennaani mubeen afaan isaatiin maallaqa guddaa gaafate. Meeqa gaafate? Miliyoona 1 gaafate. Riyaala Saudii moo? Kana waan kana anaa waan bobboree kun hadda nama 1 caalaadha kan taa'ee dhaggeeffataaru waan ani fi waliin haasofne kanan gaafadhee naan jedhe. Sanaan booddee namichattiin achumaan badde. Eega namichattiin baddee kaatee mooda inni deebinee gaafannaa ni jarri immoo maali inni jarri jedhan inni amma birrii kaffalaa jedhee hospitaalli imbaasii gaafate jedhannu kan akka mangistiin kaffalu gaafate hospitaala malee mangistii miti. Jara hospitaalaatu iyyuu. Meeqa kenna jedha?
Miliyoona gaafatamna. Namichi akka jaarsummaatti ilaallee yookaan higgiitti adeemne yeroo waan fudhatuudhaa fi wama fakkaatu tokko haa gaafatamuu kanarratti waliigalaa jennaan Mubaarakii Abduu Shukurii Sheenajiibii 300 intina nuureedha kanaa wajjin intina jennee 500 irraa kaa'amee gadi bu'ee maal jedhee haa ta'u miila hin madaalu. Yoo bicate 300 fidaati sanaan 500 kan nu gaafannu 300 fidaati kanarratti walii wajjin dubbannaa jedhamee namichi kana dhaqeen gabiilaa kan kootti himee jedhe isayyuu mataa kan kootiin hin danda'u jedhe. Jamaa kooti wajjin intinii godheetanii wajjin haasa'ee malsiisinii deebisaa jedhe jechaadha. Jaarsummaan asirratti dhaabate laal. 300 gadi bu'ee muubee waan akkanaati afaan Oromootiin achitti walii dubbatinaan haa ta'u Mubaarak eega jedhee ka'e. Sheenajiibiinis Abduu Shukuriis Nuureenis wajjin haa ta'u bakka kanuma eega jedhee amma inni intini wakiiliin hin baasii gaafiin keenya 500 haa ta'u ati 300 fidii ka'iiti sanaan booddee dubbannaa dubbii kana gabaabsinaa jennaan baroodha jettee namichatti adeemte Abduu Shukur gaafa sana ani hin dhayne kan inni telefoonaan immoo natti hime namichatti dhumti akkasitti dhayte ofumaasiitii toobiin isiiyyuu xurii nama intine hin fakkaanne waan kanas argattee dandeessee fiddus natti hin fakkaattu jedhe mee hilaallaa amma ni dheengaddammuu dhaqamee akkanatti nama gammachiisu haqasaa hin argata kafaltii isinirraa miti gara biraatii suurii xeenaatti baqaa ministeeriidhaaf hospitaala hedduu lamman wuliin jira isin dhuftanii mucaa fuutanii qanii kanaa jedhee barreesse hedduu lamman kanaan hadha kun argame hennaan immoo gaasila isatti dawwalee jedhu wanti hundinuu ganama dhuma ani hojiitti ramadameen kun hojii hadha fedhuu raawwachuun irra jiru nan jira kanarratti hin jiraanaan jedhe. Amma gaafii ati jirta fakkeenyaaf soddaa nama guddaati. Soddaa dooktora nama waggaa 7 barateeti. Muuqiima simarraa eegala mata makkeetti irraa jechuudha. Ilma sanyii mootitti ilma nama guddaati. Soddaa nama guddaati. Obboleessi kee aabbichuu biyya bulchaa jira. Si qofaa miti warra keetii baay'ee jiran. Ilmi sanyii mootii tokko hin dalagadha jedhee biyyaa bahee su'uudii tana seenaa keessatti dhaggeeffadhu gaafadhu araba. Wallaahi abbaan keessan abbaan Jufaar jechuudha ahlul khayriin xiyyaaraan geessaa ture bara Hayila Sillaasee. Boqqolloo maal biyya arabaatti boqqolloo maqaan isaa maal? Maqaan boqqolloo maal afaan arabaatti? اللهم زعفراني متي ما إنه حبشية جرانين زرايو كان حبشية يوكي زرايو كان حبشية صح ما دم يا رب أنا ما رفضوا لقافر مالي كان يجي بيجا مالي حبشية بيجا أبا جفارتو صدق أجي ثاتوري زكاة أجي سبيتوري والله أكن قافر دم هاي so بيا أبان كيسن إنت صدق ثاتوري كيستي ilmi abbaa Jufaar miilli lamaan irraa cite osoo muqiimni meeqa jiru oloo baaraa silxaaniin meeqa jiru osoo Itoophiyaa rabbii gaditti bulchaa jirtan maallaqa takka waliin buusaaf hin jirtan lafa wayii kennaaf hin jirtan dhugaa isaa baasaa hin jirtan min isa malee da'aandisa akka dhuunfaa keetti maatitti dhagama onneen sin cabne. Akka dhuunfaa kan kootti rabbiin shaahid amma kun asii adaanii bahaa jira an Mubaarakiin bira audiences barbaacha miti የሚዲያ ከቨርም ለማግኘት አይደለም አነራ ኪሎሜትሪ akka dhuunfaatti kiiloomeetirii 110 አነራ ፈጋተኒ ጉያ ለማን isa bira dhaqee bira taa'ee bakka waan wajjin haasa'uu dandeenyu haasa'ee waahii biyyaas wajjin kaasee haasa'ee maal jedheera sanaan booddeedha innan dhufee as jara kana biratti intin Abduu Shukur waamee mucaan kun waajiba 3 nurraa qaba tokko akka gandatti deebinu akka gandaatti 2 Oromoodha akka sabaatti 3ffaa Islaama obboleessa kan keenya 4ffaa siddateenyaa dhufee biyya kanatti miidhame kaleessa akka keenya olii gadi fiigaa ture kanaafuu hamma macarrashaatti wajjin dhaabachuun nurra jira kana qofa utuu hin ta'in rabbiin nu mulkeessee jennaan yoo gaafan asii adeemu imbaasiirraa waraqata katabsiifnee ኮሚኒቲirraa waraqata katabsiifnee asfallaagii wanti bibbir እንዲደረግለት የመኖሪያ ቤትም ይሁን የንግድ ቤትም ይሁን ልጁ ራሱን የሚችልበትን እንትን እናጽፋለን እንደ ኮሚኒቲ የጅዳን እኔ 100% ኃላፊነቱን ወሰድኩ አጽፋለሁ ኤምባሲ ራይስ ነን ከተብሲሳፍ ጀዴር አብዱ ራይስ ዲጋፍ ተጨማሪ መካ ራይስ አከኝ በረሲሱፍ ገረብራ ገሬኒ ዳበት ጅሩ ጅራ
amma danda'u gargaaruu irratti waan giidoo keenyaa hin goona hamma inni mana gahuutti yoo maalis ta'e kanas ta'e ajas ta'e gaarumus wajjin dhaabannaa kana kan natti dhagahamu itti kan gooti. Baay'ee namatti dhagahama. Amma namuu homa danda'u godha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e ati amma akka dhuunfate jechuudha. Namni siyaasa fedhe hordofuu danda'a. Abbaan fedhe waan fedhe adee garuu no problem rakkoo miti. Namummaa caala. Amma maal isinirraa barbaanna isin warra naannoo Jiddaaf Makkaa jirtanii tokkoffaa mucaan kun haqa isaa hamma danda'ameen akka argatu. Lammaffaa rakkoo isarra gahe kana koominiitiin safaaraan Itoophiyaa akka barreessitee biyyatti ergituuf. Akka rakkoo isaatu haga gandaatti gadi bu'ee yoo manni illee dhabamee lafti duwwaa wayii haa kennamuuf. Nutu irratti ijaara rakkoo miti. Hawaasni obboleewwan isaa akka anaabsii biyya ormaa jiru kun riyaala 15,50 walitti darbee irratti ni ijaaraf yoo danda'ame mana wayii yoo nu kennaniif isseeyyoo dalagaa nuti itti godha. Yoo dadhaban akka lafti kennamuuf waan gargaarsi barbaachisu akka isaa godhamu xalayaa barreessaa nu galchi pooloo sii deebiseera lakkoofsa kiyya sii ergaa. Namummaa kabaja soddummaatiin si gaafadhee namummaadha karaa keessaa na ergi karaa keessaa wal dubbifna galatoomii ulfaadhu soddaa jiddarra jiddaan jirtanii. Jiddaan hin jirre. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Waan barbaachisaa ta'e gochuudha abshir dubbatti waan jennu hin qabnu hamma inni gaafa biyya gahuutti waan barbaachisaa ta'e hunda wajjin hin dhaabanna egaa rabbiin isa hafetti nuuf haguutu itti nuuf dabalamu. Wantan immoo akka mataa kootiittis dalaguu qaba kana ta'uu qaba kan jettu miseenjeriidhaanis na ergi telefoona kee yoo naa barreessite immoo kallattiin si bilbiluu nan danda'a rakkoon qabu. Waan akkasiitiin sin jedha. Galatoomaa si hundinuu gaannoo biraa azaaniin baheera. Galatoomiyatillee. Ulfaadhu galatoomaa. Habiibi dhaggeeffadhu asilii. Duraan dursaatillee galatoomii wallaahi sitti rakkoo mubee rakkoo kootiif ta'e kun dirqama keetii waa'ee obboleessa keetii irraa dubbataa turte namummaadha. Waan nuti himnee naannatti gootu miti. Borullee waa gaafa wanta akkasii dhalate baay'ina hordoftoota qabduutiin baafata afaanitti beektu afaan keetiin dhiibbaa danda'amu gochuun dandeessa abdii irraa qabu. Garuu waa'ee mubee karaa lamaan ilaalamuu qabu. Inni baasiitii fi manguddoonni biyya Saudi Arabiyaa ga'ee isaanii qabatanii. Nummoo inshuraansii mucaa keenyaa dhaabbata yookaan kaampaanii sanarraa abdiin qabne ofii keenya inshuraansii akka taanuuf amma dandeenya. Ga'aan biran dhaabbannu ga'aan taanuu fi garuu amma danda'ametti jiruu isaa gara fuuldureetti yoo dhimmi isaa kun gara koominitii fi namoota achi keessa jiran nuun hiikama ta'e nu warri sooshaal miidiyaa irra jirru immoo akkuma kaleessa waan adda addaa godhaa turre yeroota waan kanarraa dubbatan dhaga'uu ofii ammoo dhimmi isaa rakkoon isaa rakkoo kooti jennee ofitti fudhannee amma yoo achi iftaa. Kennaa fi kaaree. Namoonni si barreessu.